Waajjirri sadarkaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatti kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaatiin durfamu pirojektoota bu'uuraalee misoomaa magaalaa Adaamaa daawwate. Kaayyoon daawwannichaas gareen suuparviizinii deeggarsaaf magaalota Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan sadarkaa pirojektoonni magaalattii irra jiran gamaaggamuun ciminaa fi hanqina adda baafachuun muuxannoo gama kanaan jirus qooddachuu akka ta'e ibsame. Itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan damee bu'uuraalee misooma magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Baalchaa pirojektoota buleeyyii daawwataman keessaa turkii uumamaa bokkuu isa tokko ta'uu dubbatan. Fayyaa uummataa mirkaneessuuf qarshii miliyoona 300 oliin ijaaramaa kan jiruu fi harka 95 irra kan jiru ta'uu ibsuun yeroo dhiyoo keessatti tajaajilaaf banaa kan ta'us himan. Turkii bokkuu akkuma beekamu qabeenya uumamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa qabu keessaa isa tokkodha. Qabeenya uumamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofa ta'an immoo qabeenya naannoo keenya qabeenya biyya keenyaati. Akkasumas biyya keenya darbee immoo biyyoonni alaa biyyoonni adda addaa namoonni dhufanii iddoo itti tajaajilaman iddoo akka qorichaatti yookiin immoo akka mana yaalaatti namoonni adda addaa dhukkuba adda addaa irratti fayyaa jira waan ta'eef qarshii guddaadhaan qarshii miliyoona 323 oliin bulchiinsa magaalaa gaara kutee hojjechiisaa kan jiru ta'uu daawwachiifne baay'ee dinqisiifatanii jiru. Kanaanis waan gaarii akka bulchiinsa magaalaa hojjechaa jiru dugdamiin kennamee jira. Projektiin kunis immoo parsantii 95 irraa gahee kan jiruu fi yeroo dhiyootti tajaajilaaf banaa akka ta'e nus ibsa keessatti kaasnee jirra. Kana malees jedhu buufata boba'aa bulchiinsi magaalichaa hojjechiisaa jiru waajjira dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa akkasumas giddugala aadaa Oromoo ijaaramaa jiran sadarkaa gaariirra jiraachuu himan. Hojii qindoominaa hojjanneen akkasumas bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannaa addaatiin hordofuun pirojektoonni buleeyyiin xumurrii isaanii sadarkaa gaariirra jiraachuu kan ibsan Obbo Haayiluun yeroo ammaa immoo pirojektoota 104 jalqabsiisuuf caalbaasiin kan xumuramee fi pirojektoota buleeyyii dabalatee pirojektoota 145 baajata qarshii biliyoona 4.5tti kan tilmaamamu ta'uu dubbatan. Qindoominaa fi hordoffiin xiyyeeffannaan bulchiinsi magaalaa pirojektootaf kennee fi ogeessonni keenyas ogeessa sadarkaan jiru magaalaa jiru kutaa magaalaa jiru qindoominaan pirojektoota keenya hordofuu irratti xiyyeeffannaa addaatiin hoogganaa jirra. Ogeessonni hordofaa jiru. Xiiqomanii hojii bulee kana xumuranii karaa haaraatti ce'uudhaaf xiiqii addaatiin hoogganamaa jiraachuun cimina tokko. Kana malees pirojektoota haaraa buleeyyii hoogganaa pirojektoota haaraa lafa qabsiisuudhaaf dafnee hojiitti galchuudhaaf xiiqiidhaan hojjetaa jirra. Waliigala pirojektoota qabnu keessaa yeroo ammaa pirojektoonni 104 caalbaasii isaanii ba'ee sadarkaa adda addaa kan jiran ta'uu isaa jechuudha. Kun ijaarsatti kan galan, kun sadarkaa waliigalteerra kan jiran, kun gulaallii yookiin xiinxala caalbaasirra kan jiran, kun qilleensarra kan jiran caalbaasii isaanii. Kantiibaa itti aantuu magaalaa Adaamaa fi walitti qabduun koree pirojektii addeen Seenee Mohaammed pirojektoonni buleeyyiin bara baajataa 2015 gara 2016tti sababa amala hojii isaaniin ce'an 27 keessaa 13 xumurameera jedhan. Isaan hafanis ogeeyyii sadarkaan jiraniin hordoffii cimaa taasisuun yeroo gabaabaa keessatti kan xumurudha. Pirojektoonni buleeyyiin bara 2015 gara 2016 sababa adda addaatiin amala hojii isaatiin darbee 27 kan qabnu. 27 keessaa 13 xumurreetti kan jiru. Kan hafanis guyyaa guyyaadhaan hordoffiin tokkoffaa ogeessonni pirojektoota kanarratti ogeessonni mana qopheessaas konistiraakshiniis ramadamaniiti kan guyyaa guyyaadhaan hordofaa kan jiran. Dabalataan hooggansis nuti koreen pirojektiis yeroo yeroodhaan hordofna waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti xumurree keessaa bahuudhaaf kan buleeyyii. Hawaasnis pirojektoota hordofuu fi kunuunsa taasifamuu qabu gochuun tumsa isaan irraa eeggamu hundaa gochuu akka qaban dubbatan. Uummannis beekee hordofuu qulqullina isaa sadarkaa inni irra jiru yeroo yeroodhaan hordofuu barbaachisa. Ogummaadhaan hordofamaa kan jiru. Hawaasnis immoo fayyadamummaan isaa kan uummataati waan ta'eef pirojektoota kana yeroo yeroodhaan hordofuu barbaachisa waan ta'eef waliigala sadarkaa gaariirra kan jiru ta'uu isaati. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatti kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa magaalaan Adaamaa jijjiiramaan as yaadota ciccimoo qabattee hojjechaa kan jirtuu fi gama hojiilee pirojektootaan hojiin gaariin jiraachuu ibsuun pirojektiin bishaan Mojoo Adaamaa naannoo qofaaf osoo hin taane biyyaafis fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'u ta'uu dubbatan. Dhiyeessii bishaanii magaalaa Adaamaas kan hiikuudha jechuun ibsan. Fakkeenyaaf pirojektii bishaanii baay'ee guddaa kan ta'e even naannoo Oromiyaaf qofa miti biyyaaf illee barumsa ta'uu kan danda'u baay'ee fagoorra Mojoorraa kan dhufu karaa kiiloomeetirii 22 fagaatee kan dhufu'a. So bishaan kun kan dhufu baay'ee yeroo dheeraaf tajaajiluu kan danda'u dhiyeessii bishaanii magaalaa Adaamaa dhibba kan ga'u.
fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojiileen piroojeektii hojjetaman baajata mootummaatiin waliin gahuun waan hin danda'amneef madda baajata biroo barbaaduun piroojeektoota hafan xumuruunis barbaachisaa ta'uu ibsan. Mootummaan keenya galii baay'ee qabu. Galii baay'ee waan hin qabaanneef akka barbaaddetti piroojeektii yaaduu hin dandeessu. Kanaaf Adaamaan akkasitti kan deemu yoo ta'e bu'aa qabeessummaa ta'uu hin danda'u. Madda faayinaansii kan biraa ammallee akka bishaanitti amma kan bishaanii liqii Afrikaa Development Bank irraa kan dhufe kana kan fakkaatu madda faayinaansii adda addaa argachuu qabna jechuudha. Yoo akkas hin taane fedhii uummataa dabaluu fi nu piroojeektii kan ijaarru wajjin deemuu waan hin dandeenyeef achirratti yoo hojjenne bu'aa qabeessummaa taanaa kan jiru yaadan qaba.